Akkam jirtu barattoota? Naga keessanii jechaa kun chaanaalii barnoota herreegaaf saayinsii waliigalaa yookiin saayinsii uumamaa qabatee isiniif dhiyeessaa jirudha. Egaa guyyaa har'aas qabannee kan isinii dhiyaanne barnoota herreegaa kutaa shanaffaati. Barnoota herreegaa kutaa shanaffaa yeroo darbe viidiyoo tokko isiniif hojjannee jirra. Innis kan inni irratti xiyyeeffatu boqonnaa lammaffaa waa'ee firaakshinootaati. Isa jalatti qabiyyeen yeroo darbe kallattiidhaan ilaalle immoo gosoota firaakshinii fi maalummaa firaakshinii isa jedhu waliin ilaalle. Firaakshiniin maal akka ta'e, maal irratti hundaa'uun firaakshinii akka qoonnu, isaanis eenyu akka ta'anii fi akkamitti akka walitti geeddaruu dandeenyus fi firaakshinii gitaa isa jedhus viidiyoo keenya yeroo darbee keessatti ilaallee jirra waan ta'eef isarra deebitanii dhaggeeffachuu ni dandeessu. Guyyaa har'aa immoo yookiin paartii lammaffaa guyyaa har'aa kana keessatti kan nuti ilaallu firaakshinota qoyyabuudha. Firaakshinota qoyyabuu kan jennuun kunis wantoota afur of jalaa qaba. Innis tokko ida'uu ni qaba, hir'isuu of jalaa qaba, baay'isuu fi hiruu of jalaa qaba jechuudha. Wantoota kana arfan qoyyaboonni arfan firaakshinii irratti nuti ilaallu jechuudha. Kallattiidhaan guyyaa har'aa immoo kan nuti ilaallu kitaaba keessanirra 2.2.1 firaakshinota ida'uu fi hir'isuu isa jedhu kallattiin guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti ida'uu waliin ilaallaa, itti aansinee immoo hir'isuu waliin ilaallaa jechuudha. As keessatti firaakshinii ida'uu kana keessatti akkamitti akka ida'uu dandeenyu waliin ilaalla. Akkasumas immoo hir'isuu keessattis akkamitti akka firaakshinii hir'ifnu waliin ilaalla jechuudha. Kallattiimaan yoo gara qabiyyee keenya guyyaa har'aatti yoo kan deemnu taate A irratti akkuma asirratti argaa jirtanii A irratti firaakshinota waamsisaa wal fakkaatu qaban ida'uu jedha. Ida'uma kana bakka lamatti qoonnee ilaalla. Tokkoffaa irratti firaakshinii waamsisaan isaanii wal fakkaataa qaban. Fakkeenyaaf haa ilaallu asirratti waamsisaa isaa inni kun 4 jedha, waamsisaan isaa wal fakkaataadha. Baarratti illee 5 jedha, waamsisaan isaa wal fakkaataa. Caarrattis waamsisaan isaa wal fakkaataadha. Daarrattis wal fakkaataadha. Irrattis wal fakkaataadha. Isaan kunniin firaakshinota waamsisaan isaanii wal fakkaataa qabu akkamitti walitti ida'uu dandeenyadha. Isuma kana kallattiin haa ilaallu. Firaakshiniin kun firaakshinii waamsisaan isaa wal fakkaatudha. Akkamitti walitti ida'uu dandeenyadha. Tokko tokkoon haa ilaallu immoo. Haa ilaallu ka. Asumarraa kallattiimaan tokko tokkoon ilaalaa isinitti ni mul'ata jedhee yaada. Kanaaf tokkoffaarratti kan waamsisaa wal fakkaataa qaban jedha. Kunis jennaan firaakshinii kana ilaala. A irra baa ida'uu, caa irra baa ni ta'a wal qixa. Firaakshinii kun waamsisaan isaa wal fakkaataadha. Baa. Kanaaf baa tokko keessaa fudhanna. Sana booddee kan gubbarra jiru kallattiimaan walitti ida'ana. Innis A ida'uu caa. Dhumarratti deebii haaluma kanaan kenna jechuudha. Kan gubbarra jiru walitti ida'ana, waamsisaa isaa keessaa immoo tokko fudhanna. Kan gubbarra jiru yoo jennu A ida'uu caa irra baa keessaa tokko fudhannaa jechuudha. Fakkeenyaaf haa ilaallu. A irratti 6 irra 5 ida'uu 3 irra 5 jenna. As keessatti waamsisaan isaanii wal fakkaataadha. 5 tokko keessaa fudhanna. Kan gubbaa immoo kallattii walitti ida'ana. 6 ida'uu 3. 6 ida'uu 3 meeqa taha? 9 irra 5 ta'a jechuudha. Baa irratti immoo haa ilaallu. Baa irratti 10 irra 18 ida'uu 5 irra 18 jenna. Waamsisaan isaa 18 lamaan keessaa tokko fudhanne. Kan gubbarra jiru walitti ida'ana. 10 ida'uu 5 10 ida'uu 5. 10 ida'uu 5 meeqa ta'e walitti idaatanii 15 irra 18 kana akkasumatti kallattiin achi fudhannaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal taha?
15 irra 18 ta'a jechuudha. Caarratti haa laallu. Caarratti 13 irra 7 ida'uu 8 irra 7 jedha. Waamsisaan isaanii wal fakkaataadha. 7 7. 7 tokko keessaa fudhanna. Kan gubbarra jiru 13 fi 8 walumatti ida'an. 13 ida'uu 18. 13 irratti 18 yoo idaatan 21 irra 7 jechuudha. Kanaaf deebiin isaa 21 irra 7 kana. Salphisuus ni dandeessu. 21 kana. 21 torbumaaf hirtu. 21 yoo torbaaf hirtanii deebiin isaa 3 ta'a jechuudha. Daarratti illee haa ilaallu. Daa ilaalaa. Daa kanarratti kuni firaakshinii makaa walitti ida'u. Garuu waamsisaan isaa wal fakkaataadha. 2 guutuu 1 saglaffaa ida'uu 3 guutuu 2 saglaffaa jedha. Ilaalaa sirriitti. Kuni 2 guutuu fi 1 saglaffaadha. Inni kun immoo 3 guutuu fi 2 saglaffaadha. Yoo walitti idaanu meeqa tahaadha? As keessatti 2 fi 3 kana walitti idaa. Kallatti maal? 2 fi 3 yoo walitti idaatanii 5 argattan. 1 irra 9 fi 2 irra 9 walitti idaa. Waamsisaan isaa wal fakkaataadha. As 9, asillee 9, 9 tokko keessaa fudhattan. Kan gubbaa jiru 1 fi 2 walitti idaa 3, 3. Kanaaf deebiin isaa 5 guutuu 3 irra 9 kana ta'a jechuudha. Kunoo jalatti immoo isiniif akka isiniif mul'atuuf 2 fi 3 walitti idaatan jedhee kunoo 2 fi 3 walitti yoo idaatan 5 argattanii. Tokkoo kanaa fi 2 kana walitti idaatan kunu 1 fi 2 yoo walitti idaatan 3 argattu. 9 kuni bakka lamaanuu jira jechuun waamsisaadha waan ta'eef 9 ta'a jechuudha. Dhumarratti deebiin keessan 5 guutuu 3 irra 9 ta'a jechuudha. Inni kuni firaakshinii waamsisaan isaa wal fakkaatu walitti ida'uudha jechuudha. Itti fufnee haa ilaallu. Amma immoo firaakshinii waamsisaan isaa wal hin fakkaanne akkamitti walitti ida'uu dandeenya? Haa ilaallu ka. Akkuma asirratti argitanii hubadhuu kanarraa haa kaanu. Inni kun amma ka waamsisaan isaa wal hin fakkaanneef. Isa sanis A, B, C fi D lakkoofsa lakkaawwii yoo ta'an tokkoffaa irratti kunoo akka asirratti argitan jechuudha. Kanatti kan irra marii kanaatitti jechuudha. A irra B ida'uu C irra D jedha. Asitti waamsisaan isaanii garagara. Inni kun B fi D dha. Akkam goonadha? Maal gootuu? Qaxxaamura gootu. Jalqaba irraan gadi akkasitti gara daatti A gara daatti hammattuu banaa A baay'isuu D ni baay'iftanii sana booddee amma immoo baarraa asii ol akkasitti ol qaxxaamursitan. Yoo baay'iftan baay'isuu C. Amma immoo kallattiin gara jalaatirra akkas baay'isuu D. Dhumarra maal argattu? A baay'isuu D'aani kallattii waliin baay'iftu A D argattu. Ida'uu gootuu gidduutti B fi C waliin baay'iftani B C argattu. Irra yookiin jala sarartuu. B baay'isuu D'aan kun immoo B D ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjenna. Mee fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Fakkeenya lakkoofsa irratti jechuudha. Akkamitti qaxxaamuraan baay'ifnee deebii argachuu akka dandeenyu jechuudha. Haa ilaallu kunoo. 3 irra 4 ida'uu 2 irra 5 jedha. Waamsisaan isaa garagara. Maal goonaa? Akkuma dura gubbatti jenne qaxxaamura goonannee mire 3 gara 5 kunoo 3 baay'isuu 5. Amma immoo ida'uu goonet asii olee 4
baay'isuu lamaa. Amma immoo gara jalaatirra akkas 4 baay'isuu 5. Erga kana goone booddee wal qixa jenna. 3 baay'isuu 5 15. 4 baay'isuu 2 8. Gidduu eda'utti jira. Jala yoo dhufnu immoo 4 baay'isuu 5 20. 15 fi 8 walitti yoo edaatan meeqa ta'aadha? 23 irra 20 jechuudha. Haala kanaan hojjannaa jechuudha. Fakkeenya biraa ilaallu immoo. Eeshi baa kana ilaallu. 6 irra 3 eda'uu 5 irra 2 jedha. Ammas akkuma dura jenne qaxxaamura goonaa 6 gara 2titti. 6 baay'isuu 2 jechuudha. 6 baay'isuu 2. Amma immoo irraan ulee garana 3 gara 5 3 baay'isuu 5. Amma immoo gara jalaatirra 3 gara 2tti jechuudha. Kunu 3 baay'isuu 2. Sana booddee wal qixataa jennet 6 baay'isuu 2 meeqa ta'aadha? 12. Eda'uu 3 baay'isuu 5 15. Irra jala sararree jechuudha. 3 baay'isuu 2 6. Sana booddee walitti edaana. 12 eda'uu 15 27. Irra 6 akkasumatti fudhannaa jechuudha. Yoo barbaanne salphisuu ni dandeenya. 27 3f yoo irru 9 dhufa. Irra 6 immoo 3f yoo irru 2 dhufa. 9 irra 2 dhumarra argachuu ni dandeenya jechuudha. Caarra kan jiru haa ilaallu. Caarra kan jiru 5 irra 7 eda'uu 4 irra 6 jedha. Isa kanas qaxxaamura goona. 5 gara 6 5 baay'isuu 6 jechuudha. Amma immoo olee irratti akkasitti 7 gara 4 7 baay'isuu 4. Jalaarra immoo amma jala sararree jechuudha. 7 baay'isuu 6 ni goona wal qixataa. 5 baay'isuu 6 30. Eda'uu 7 baay'isuu 4 immoo 28. Jala sararree jechuudha. 7 baay'isuu 6 42. Sana booddee kan gubbaa 30 fi 28 yoo walitti edaanu 58 argan. Irra 42 jechuudha. Kana salphisuus ni dandeenya. Suutettanii 2 salphisaa deemuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraa immoo fakkeenya biraa fudhannee ilaallu. Inni kun immoo firaakshinii makaatiin. Amma immoo akkamitti hojjannaadha? Haa ilaallu. Inni kun daarratti kan jiru. Isinii mul'atutti daarra kan jiru jechuudha. 2 guutuu 1/3 ida'uudha gidduu kanatti 3 guutuu 2/5. As keessattis maal goona? 2 guutuu 1/3 fi 3 guutuu 2/5 waan jedheef 2 kanaa fi 3 kana walitti edaana. Meeqa dhufaa? 5 dhufa. As jala irratti jechuudha. Akkasitti yoo walitti edaanu 5 arganna. Kan firaakshinii sana immoo kallattii walitti edaana kana lamaan kun 1/3 fi 2/5 kana wal bira finna. Sitti jechuudha fuuldura kanatti. 1 irra 3 eda'uu 2 irra 5 kana itti edaanaa jechuudha. Isa kana immoo akkamitti edaanaa? Kallattiidhaan asirratti tartiiban jechuudha. 1 irra 3 eda'uu 2 irra 5 jedha. Qaxxaamura goona akkasitti 1 gara 5 1 baay'isuu 5 jechuudha. Asii olee immoo 3 gara 2 3 baay'isuu 2. Irra gara jalaa immoo 3 baay'isuu 5ti. Sana booddee yoo baay'ifnu 1 baay'isuu 5 5. 3 baay'isuu 2 6. 3 baay'isuu 5 immoo 15 argan. 5 eda'uu 6 yoo walitti edaanu 11. Irra 15. Sana booddee 11 irra 15 sana asitti barreessinaa jechuudha. Kallattiidhaan wal bira gaafinnee gaafa barreessinu maal argannaa? Haala kanaan 5 guutuu fi 11 irra 15 kana argannaa jechuudha. Haala kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha isa kana. Inni itti aanu immoo hir'isuu waamsisaa wal fakkaataa qaban
akkamitti hir'ifnaadha. Firaakshinii waamsisaan isaa wal fakkaataa ta'edha. Amma hir'isuu seenneera. Ida'u waa lama laalle. Ka waamamaa wal fakkaatu ka waamsisaa wal fakkaatuu fi ka waamsisaa wal hin fakkaanne laallee hir'isuu kana keessattis waa lama laalle. Kan waamsisaa wal fakkaatuu fi ka waamsisaa wal hin fakkaanne jechuudha. Haa ilaallu. Fakkeenya kanarratti yoo laallee waamsisaa isaa fakkeenyaaf yoo fudhanne inni kun 2 5 5 inni kun immoo 8 8 waamsisaan isaa wal fakkaataa jechuudha. Isa kana akkamitti qooyyamnaadha? Maal gootuu kallattii maanii waamsisaa isaa tokko fudhannee kaan walirraa hir'isna. Inni kunis waamsisaan isaa 5 5 waan ta'eef tokko fudhanna kan gubbaa akkasumatti hir'isna jechuudha. 3 hir'isuu 1 irra 5 ta'a. Ni ta'a wal qixa 3 irraa 1 2 irra 5 arganna jechuudha. Kan aatiif kan baatiif haa ilaallu. Kan baatiifis waamsisaan isaa wal fakkaata waan ta'eef waamama walirraa hir'isna. 7 hir'isuu 5 irra 8 ni ta'a wal qixa 7 irraa 5 2 irra 8 arganna jechuudha. Inni kun ka waamsisaan isaa wal fakkaatu jechuudha. Fakkeenya biraa immoo haa ilaallu. Kun ka waamsisaan wal fakkaatu jechuudha. As keessatti haa ilaallu. Jalqaba irratti deebinee jechuudha. Firaakshinii A irra ba'aaf hir'isuu C irra ba'a jedha. Waamsisaan isaa wal fakkaataadha. Baabaa jechuudha. Kanaaf baabaa kana lamaan keessaa tokko fudhannaa kan gubbaa walirraa hir'isna. A hir'isuu C ta'a jechuudha. As keessatti A kun irra guddaa C ta'uu qabaadha. Maaliif hir'isuu hin dandeenyu waan ta'eef xiqqarraa guddaa waan ta'eef haala saniin hubattu. Fakkeenyaaf 7 irra 9 hir'isuu 3 irra 9 jedha. As keessatti waamsisaan isaa wal fakkaataadha. Waamsisaan isaa wal fakkaatuuf sagalee kana keessaa tokko fudhannaa kan gubbaa akkasumatti walirraa hir'ifna. 7 hir'isuu 3 ti. 7 irraa 3 yoo hir'isne 4 irra 9 kana ta'a jechuudha. Deebiin isaa kallattii maan jechuudha. Baa haa ilaallu. Baa irrattis yoo dhufnee ilaallu 8 irra 11 hir'isuu 5 irra 11 11 11 waamsisaan isaa kana keessaa 11 tokko fudhanna. Kan gubbaa walirraa hir'ifna. 8 hir'isuu 5 8 hir'isuu 5 irra 11 wal qixa ni ta'a. 8 irraa 5 yoo hir'ifne 3 irra 11 deebiin isaa 3 irra 11 kana ta'a jechuudha. Caa irrattis haa dhufnu. 15 irra 16 hir'isuu 9 irra 6 15 irra 6 hir'isuu 9 irra 6ti. As keessatti waamsisaan isaa 6 6 kana tokko fudhanna. Sana booddee kan gubbaa walirraa hir'ifnu 15 hir'isuu 9ti. 15 irraa 9 yoo hir'ifne 6. Waamsisaan isaallee 6 ta'a. 6 irra 6 jechuun immoo gama biraatiin 1 ta'a jechuudha. Daa bira dhufnee haa ilaallu. Daa bira dhufnee yoo ilaallu 3 guutuu jedha. 2 shanaffaa hir'isuu 1 guutuu 1 shanaffaa jedha. Sirriitti ilaala. 3 guutuu fi 2 irra 5 hir'isuu 1 guutuu fi 1 irra 5 jedha. As keessatti 3 fi 1 kana walirraa hir'ifna kunoo. 3 hir'isuu 1 meeqa ta'a? 3 hir'isuu 1 2. Sana booddee 1 irra 2 irra 5 fi 1 irra 5 kanas walirraa hir'ifna kunoo asitti. Waamsisaan isaa wal fakkaataadha waan ta'eef asitti 5 tokko fudhanna. Irra jenna 2 hir'isuu 1 1. 3 hir'isuu 1 kun immoo 2. Deebiin isaa 2 guutuu 1 irra 5 kana ta'a jechuudha kunoo akkasitti argitan. Innis 3 irraa 1 hir'isaa. 3 irraa 1 yoo hir'isan 2 ta'a. 2 irra 5 fi 1 irra 5 kana immoo wal bira fida. 2 irra 5 hir'isuu 1 irra 5. Sana booddee waamsisaan isaa wal fakkaataadha. Meeqa? 5. 2 hir'isuu 1 ka gubbaa walirraa hir'isna inni waan ta'eef akkasumatti 1 ta'a jechuudha. Deebiin isaa 2 guutuu 1 irra 5 kana argannaa jechuudha. Inni kun firaakshinii makaa akkamitti akka hir'isuu dandeenyu jechuudha. Caa immoo haa ilaallu. Caa irratti
caa jedha. Asitti inni kun dogongora. Kan caa kun kan waamsisaan isaa gargar ta'ee fi akkamitti akka hir'isnuudha. Isa itti deebinaa. Lammaffaa caan kun kan lammaffaa kanaati jechuudha. Lammaffaa irratti maal jedha? Kanneen waamsisaa garagaraa hir'isuu jedha. Waamsisaan isaanii kan gargar ta'e jechuudha. Waamsisaan isaa gargar ta'e akkamitti hir'isnaadha? Haa ilaallu. Fakkeenyaaf firaakshinii A irra ba'aa hir'isuu caa irra daa jedha. Isa kana akkam goonetti hir'isnaadha. Waamsisaan isaa garagara. Fakkeenyaaf baa fi daadha waan ta'eef maal goona? A qaxxaamura goona. Gara daatti. A gara daa jalqaba yoo goonu A baay'isuu daa jechuudha. Sana booddee baa gara caa hir'isuu goonee jechuudha. Hir'isuu baa gara caa jechuun baa baay'isuu caati. Irra jennaan. Irra gara jalaatti immoo akkuma ta'uu san irratti baa baay'isuu daa kan jalaa kana baay'ifna jechuudha. Dhumarratti A baay'isuu daan aadaadha. Baa baay'isuu caan baacaadha. Baa baay'isuu daan immoo baadaa kana arganna jechuudha. Fakkeenyaaf mee lakkoofsanaa ilaallu. 9 irra 3 hir'isuu 4 irra 5 jedha. Kana qaxxaamura goona jalqaba akkasitti. 9 gara 5 jechuunis 9 baay'isuu 5 hir'isuu 3 gara 4 olee immoo 3 baay'isuu 4 ijaala immoo 3 gara 5 haala kanaan fudhannaa jechuudha. Sana booddee ni baay'ifna. 9 baay'isuu 5 45 hir'isuu 3 baay'isuu 4 12 irra jenna. 3 baay'isuu 5 15. Sana booddee kan gubbaa walirraa hir'isna. 45 hir'isuu 12 33 irra 15 kana ta'a jechuudha deebiin isaa. Baarratti 10 irra 5 hir'isuu 7 irra 4 jedha. Inni kunis waamsisaan isaanii garagara. 5 fi 4 jedha. Haalli nuti ittiin hojjennu qaxxaamura goona mallee 10 baay'isuu 4 jechuudha. Kunoo 10 baay'isuu 4 asii olee immoo hir'isuu jennet 5 baay'isuu 7 irra jenna. Jala sararree jechuudha. 5 gara 4 jechuunis 5 baay'isuu 4 kana goona. Ni ta'a walqixa jenna. 4 baay'isuu 5 10 baay'isuu 4 40. 5 baay'isuu 7 35 irra 5 baay'isuu 4 immoo 20. 40 irraa 35 yoo hir'ifnu 5 arganna. 20 kana kallattiin barreessina. 5 irra 20ti. Salphisuus ni dandeenya. 5 yoo hir'u 1 irra 25 fi yoo hir'u 4 jechuudha. Deebiin isaa dhumarra 1 irraa 4 jennee yoo guunnes ni ta'a jechuudha. Inni biraa kan duratti jenne sana caa. Caan sun immoo asirratti dhufaa jechuudha. Haa ilaallu. Caa irratti 4 guutuu 5 irra 7 hir'isuu 2 guutuu fi 4 irra 6 jedha. As keessatti guutuu 4 fi guutuu 2 qabna. 4 fi guutuu 2 sana walirraa hir'isa. 4 hir'isuu 2 2 ta'a kun. Akkuma jalatti argitan jechuudha. Jalqaba 4 hir'isuu 2 2 ta'a kun asitti. Inni guutuudha. Sababni isaa kun lamaan isaanii guutuu waan ta'eef. 4 kunii fi 2 kun guutuu waan ta'aniif bakkuma guutuutti itti barreessinaa jechuudha. Sana booddee 5 irra 7 fi 4 irra 6 kana walitti fidna. Kun isaa immoo adeemsi hojii isaa kennu gara jalaatitti. 5 irra 7 hir'isuu 4 irra 6 jedha. Qaxxaamura goona. 5 baay'isuu 6 hir'isuu asii olee immoo 7 baay'isuu 4 irra gara jalaa immoo 7 baay'isuu 6ti. Itti deebiin walqixa ta'a jennee 5 baay'isuu 6 30 hir'isuu 7 baay'isuu 4 28 irra 7 baay'isuu 6 42 argannaa jechuudha. Sana booddee 30 irraa 28 yoo hir'ifnu 2 jala 42ti. Kuni kan firaakshinii taa'e jechuudha. Kan guutuu immoo 2 arganna. Kan firaakshinii taa'e immoo 2 irraa 42 finneetu wal biratti barreessina jechuudha. Kun akkuma xiyyaan argannu jechuudha. Kanaaf 4 hir'isuu 2 arganne akkasiin mul'atuuf 4 fi 2 kana walirraa hir'isnaan 2 kana arganne achi booddee immoo 5 irra 7 fi 4 irra 6 kana 2 walirraa hir'isnaan immoo 2 irra 42 arganne. Dhumarratti deebiin isaa maal ta'a? 2 guutuu 2 irra 42 kana arganna jechuudha. Inni kun akkamitti firaakshinii waamsisaan isaa waliin fakkaanne kan makaa qabu jechuudha.
hojjechuu dandeenyu jechuudha. Egaa inni kun akkamitti akka nuti firaakshinoota hir'ifnu jechuudha as keessatti kan laalle jechuudha. Egaa barattoota kan guyyaa irraa laalle firaakshinoota qoyyabuudha. Firaakshinoota qoyyabuu jalatti immoo ida'uu fi hir'isuu firaakshinoota laalle. Ida'uu firaakshinootaaas bakka lamatti qoonnee laalle. Hir'isuu firaakshinootaaas bakka lamatti qoonnee laalle. Ida'uu firaakshinii kan waamsisaan isaa wal fakkaataa fi kan waamsisaan isaa garaagaraa. Hir'isuu jalattis kan waamsisaan isaa wal fakkaataa fi kan waamsisaan isaa garaagara ilaallee jechuudha. Fakkeenya isaa irra deddeebitanii yoo dhageeffattanii fi kitaaba keessan irra waan jiru yoo ilaaltan sirriitti hubachuu dandeessu. Inni itti aanu immoo firaakshinoota baay'isuu fi hiruudha. Firaakshinoota baay'isuu fi hiruu kan jedhu immoo mata duree itti aanu yookiin immoo viidiyoo itti aanu keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kan guyyaa irraa kana fakkaata. Waan dhageeffattaniif galatoomaa jecha. Gaafii yaada yoo qabaattan komentii irratti barreessuu ni dandeessu. Akkasumas immoo weebsaayitii komentii jala jiru irratti dhaabbattanii yookaan immoo diskiripshin boksii keessa laaltanii sabiskiraayib gochuun viidiyoowwan yeroo yeroon hojjannu iimeelii keessan irratti akka isinii dhufu gochuu ni dandeessu. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniifis qooduu ni dandeessu. Irra caalaa immoo yaada iddoo jirtan baay'inaan warri daawwattan yoo nuuf barreessitan gaariidhaan jedha. Xumuree jira. Galatooma.